ulfaataa kan nuyi Berarti saya Obbo Musa wanti jira Koranti tidak jira koranti namusun na ini dai kana guddaa galatooma ani waan tokko qofa jechuu barbaada innis immoo uummanni biyya kanaa sabaaf sablammoonni biyya kanaa amata dhufaa dabraa qabsaa'aa keenya wareegama keenya maarroo keenya jecha itti fufuu hin qabu wanti kun bakka tokkotti dhaabbatee abbaan biyyummaa mirgi ilma namaa mirgi sabaaf sablammoota mirkanaa'uu qaba. Kun isaan amata dhufaa dabraa ba'uu hin dandeenyu, amata dhufaa dabraa garbuu hin dandeenyu, amata dhufaa dabraa waltajjii akkanaa kana qopheessinee abaluun keenya bara kaan hidhamee kaan hiigamee kaan cabee inni kun haga yoomii itti fufu. Waan Dr. Gammachuu kaasan ani baay'ee na tuqe ijjit mana duubatti waan agarre ta'uudhaaf manaa baasanii jira Oromooni waan dhufuu deemu kana wanti dhufuu deemu waan gaarii fakkaatu haa ta'u malee uummanni tokko ta'ee fuula tokko godhatee marii tokko qabaatee osoo waliin qoqqoodin biyya takka keessa jirra biyya takka qabna biyyattii tana immoo bitti biyya faalloftuudha faalleessanii jiranii najjisabdee jirti xaaramuu qabdi bitti jiranii qabdi. Biyyi tuni biyya ilmi namaa irratti jira kan mirgi isaa irratti kabaju kan jaalatti ilma namaa irratti dagamu ta'uu qabdi garuu wanti guddaan bara dhufaa dabraa wareegama keenya lakkaa'uu dhaabbatuu qaba. Bilisoomuu qabnaan siif jaallatama. Ada baay'ee galatoomaa kallattiidhaan gara ulfaataa bakkeessuma keessanitti naanneebiyaa galatoomaa sinidha. Aye amma Ate Sarah Hassan Adam haadha qabeenyaa cimtuudha ummata keenya beelaan rakkate ummata Harargeef yoondoo goruu baadhe miliyoona tokko ummata Baaleetiif miliyoona tokko baastee deeggaraa turte gara gidduutti si qaamsiifachaa yeroo hundaa dhagaa kun kan gara miidiyaatiin darbedha kan hin darbin immoo keessaan rakkataa baay'ee qabnaa gargaaraa turuun ni yaadatama har'as jalqaba irratti asitti dhiyaachuutiin filaashii kanaa sirbaa Ismaayil Musaa fi kitaaba kanaa qarshiidhaan barbaachisaa. Hasil immoo Ate Fariyaalii kantiibaa magaalaa amma itti gaafatamtuu paartii magaalaa Xaafooti. Kanaaf
kitaaba kanaa fi CD kanaa qarshii ani dubbadhu adde Mariyaa akka dhuunfaatti kan hirmaataa jirtus kan bittus akkasuma adde Fayyaa maal jettu? Akkam ooltan. Duraan dursee baga guyyaa kana geenye isiniin jechuun barbaada. Usmaayyoo Muusaa nama xiqqeenya keenyaan sirbasaa caqasaa yeroo high school baran yeroo university baran